Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota maatii Irree Miidiyaa. Odeeffannoo har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan ga'u ani Irree Sabaatii. Maduma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Paartiin Koongireesii Federaala Oromoo hooggantoota olaanoo dabalatee miseensonni paartichaa hedduun murtii haqaa dhabanii mana hidhaa waan jiraniif filannoo biyyoolessaa bara 2021 utuu hin seenin dura mootummaa miseensotaa fi hooggantoota KFO kan ofiikuuf irra deebiin waamicha dhiyeessina jechuun waajjira muummee paartichaa Finfinneetti argamutti ibsa miidiyaaf kennaniiru. Miseensotaa fi hooggantoota olaanoo paartichaa irratti hidhaan hammaachuu fi kanneen waggaa tokko dura hidhamanillee amma yoona utuu mana murtiitti hin dhiyaatin jiraachuu ibsa KFO'n miidiyaaf kenne keessatti ibsameera. Godina Jimmaa keessatti miseensota 250 ol akkasumas godina Shawaa Kaabaa keessatti miseensota dhaabichaa 700 ol dabalatee godinaalee Oromiyaa biroo keessatti miseensonnii fi deeggartoonni KFO danuun hidhamanii jiraachuu kaan ammoo hidhaatti baafamanii ajjeefamaa jiraachuu ragaa of harkaa qabu waliin KFO'n himee jira. Ibsaa Amajjii 5 bara 2013 KFO'n miidiyaaleef kana kan gaggeessan dura taa'aa itti aanaa KFO obbo Mulaatuu Gammachuuti. Miseensotaa fi deeggartoota KFO hidhamanii jiran kana keessaa 50 mana murtiitti kan hin dhiyaanne jechuun dubbataniiru. Obbo Mulaatuu Gammachuu miseensonni KFO hidhamuun alattillee waajjiraaleen paartichaa kan Finfinnee irraa kan hafe hedduun isaanii qaama mootummaatiin cufamanii kaan isaanii ammoo hirsamuun meeshaaleen keessaa saamamuu himaniiru. Barbaachisummaa ibsa miidiyaaf kenname kana irratti yoo dubbatan ammoo filannoo dhufaa jiru kana irratti hirmaachuuf jennee akka KFO'tti qophii barbaachisaa taasisaa turreerra. Amma garuu yaaddoo keessa buunee jirra. Miseensi keenya ni doorsifama. Kaan ammoo hidhamaa rakkoo kana keessa otoo jirru filannootti adeemu dura mootummaan rakkoo kana akka nuuf furu waamicha taasisaa jirru kana uummanni quba akka qabaatuuf jenneetu kan jedhan. Itti fufuunis filannoo dhufaa jiru irratti ni hirmaanna. Isa dura garuu wanti sirrachuu qabu sirrachuutu jira jechuun itti gaafatamaan waajjira muummee KFO obbo Turunaa Gamtaa dubbataniiru. Hundeessaa itti aanaa koree KFO godina Wallagga Lixaa kan ta'e obbo Abrahaam Dhiyaanaa erga hidhamee waggaa tokko ol ta'us hanga yoona mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi fakkeenya fudhachuudhaan obbo Turunaan dubbataniiru. KFO'n ibsa miidiyaaleef laate kana keessatti namni yakka raawwate qabu akkasumas kan shakkamee hidhamuun waan jiru ta'us garuu ilaalcha siyaasaaf jecha nama hidhuun erga hidhanii mana murtii irraa ittisuu fi ajaja mana murtii diduun qajeeltoo heera biyyattii wallaaluudhas jedhaniiru. Paartiin KFO rakkoo biyyattii keessatti dhidhimteef mariin biyyaalessaa kan hunda hirmaachise furmaata jechuun kanaan dura marsaa hedduuf waamicha taasisaa turuusaa yaadachiisaniiru. Rakkoo nu mudate kana furuuf gaggeessitoota olaanoo paartii biyya bulchaa jiru boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa fi Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akkasumas waajjira muummee biyyattiitti irra deddeebiin himnus nama nu dhaga'u dhabneerra jechuun ibsicha keessatti dubbataniiru. Xumura irrattis obbo Turunaa Gamtaa malee yeroo hin barfanne kuma nuti wixinee keenyatti waliigalteen biyyaalessaa taasifamee miseensota KFO qofa otoo hin taane miseensonni dhaabbilee siyaasaa hundi kan hidhaman hiikamanii kan socho'an ammoo sochii bilisaa taasisuu yoo danda'an rakkoo biyya keenyaaf furmaatanii ta'a jennee yaadna jedhaniiru. Qondaaltota ABO hidhaa siyaasaa hidhamanii jiran keessaa obbo Kennasaa Ayyaanaa fi obbo Mikaa'el Booranaa dhukkubsachuun yaala ittifamanii haala yaaddessaa keessa jiraachuu abukaatoon hidhamtoota siyaasa Oromoo beeksisee jira. Abukaatoon hidhamtoota siyaasa Oromoo akka jedhetti dhimmi hidhamtoota siyaasa Oromoo mana murtii sabbataatti dhimmi isaanii hordofamaa jiruu fi waajjira poolisii magaalaa Galaanitti hidhamanii jiran keessaa kan hidhamtoota 6 ilaalchisuun addatti yaada nuuf kenneera. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Kennataa Ayyaanaa fi Mikaa'el Booran dabalatee kaadhimamaa PhD Abdul Jabbaar Umarii fi barataa Ossaa Abdiisaa dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamuuf beellama qabaachuu himaniiru. Namoonni kunniin ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa booda Tabajjii 25/2020 kan hidhaman ta'uu yaadachiise. Hidhamtoonni kunniin tibba duraa Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Federaalaatiin to'atamanii mana hidhaa Bilisiginnaa kan naannoo Yuunivarsiitii 6 kiiloo jira keessatti tursiifamuu maatii obeeffachuun gabaasaa turree jirra. Deddeebiin mana murtii sulultaa fi sabbataa booda manni murtii waliigala Oromiyaa
Oromiyaa dhimmicha ilaaluudhaan sadaasa 16/2013 obbo Daawit Abdataa fi obbo Lammii Beenyam wabiin hiikamanii dhimmi isaanii alarraa akka hordofan ajajee ture. Bu'uuruma sanaan obbo Lammii fi Daawit hiikamanii dhimma isaanii hordofuuf mana murtii yeroo deemanitti poolisii humna addaatiin to'atamanii turanii. Ergasiyaas hidhamtoonni kunniin magaalaa Sabbataa mana hidhaa Daalattii keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u rakkoo nyaataa fi kunuunsaatiin hedduu miidhamanii jiraachuu abukaatoon kun dubbateera. Mootummaan nyaata isaaniif dhiyeessaa hin jiru. Tinis akkasuma dhorkamaniiru. Obbo Lammii fi Daawit rakkoo nyaataa hamaaf mana hidhaa Daalattii keessatti saaxilamaa jiru jechuun himee jira. Lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman Suudi Arabiyaa manneen hidhaa magaalota Riyaadii fi Riyaad keessa jiranitti erga hidhamanii dararamuu eegalanii waggoota lakkoofsanii jiru. Darara lammiilee biyyoota garaagaraarraa gara Suudii imalanirra ga'aa jiru. Dhaabbileen mirga namoomaaf quuqaman kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch irra deddeebiin Suudi Arabiyaa fi mootummoonni biyyoota garaagaraa waliin dubbachuun dhimmicha furuu akka qaban dhaamaa turaniiru. Hawaasni idil addunyaa gama kanaan Suudi Arabiyaa komateera. Biyyoonni garaagaraas lammiilee isaanii fi birmachuu akka qaban dhaamaa turaniiru. Waa'ee boqottootaa manneen hidhaa Saawudii keessatti dararaman ilaalchisuun waan baay'een jedhamus garuu hanga ammaatti dararamni nurra ga'u daranuu hammaateetti fufeera jechuun kanneen mana hidhaa Jiddaa Shumaayizii keessa jiran dubbataniiru. Namoonni kunneen badii isaanii osoo ittiin himamin ji'a 8 hanga waggaa 1tti hidhamanii jiraachuu kanneen dubbisne nutti himaniiru. Maqaan kiyya Amiin Usmaaniin jedhama. Nuti hidhamtoota mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jiddaa Shumaayizii jedhamu keessatti argamnudha. Yoo xiqqaate waggaa tokko baatii 9 fi hanga baatii 8tti as keessa jirra, badii tokko maleedha. Iyyannee nama nu dhaga'us dhabnee nama nu birmatu hin arganne. Nuti biyya kana kan dhufneef hannaaf yookiin waan biraaf osoo hin taane dalagannee ofis jijjiirree biyya keenyas jijjiirree hirkattummaa jalaa baanaa fi kana osoo beeku mootummaan rakkoo tana keessatti akka lammii biyya hin qabneetti maaf nuti amma sadarkaa abdii kutannaa irra geenye jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuun waan jennu hin beeknu dhugaa hamileen nu qabee jira. Kanaaf lagannaa nyaataa gochuudhaafis dirqamaa jirra. Carraa biraa waan dhabneef iyyannee nama dhaga'us waan dhabneef lagannaa nyaataa godhaa jirra. Kaleessa fakkeenyaaf lagannaa nyaataa goone mudiirri askarii dhufee embaasiin Itoophiyaatis dhufanii waan tokko nuun hin jedhani. Yoo nuti gaafii gaafannu itti gaafatamtoonni askaraa yookiin eeydota as keessaa maaf nun galchine jennee yoo nuti gaafannu mootummaa keessantu isin didee nuti homaa isin gochuu hin dandeenyu, nuti isin galchuu fedhii qabnaa, kanaaf waan isin goonuu hin qabnu nuun jedhan. Dhugama mootummaan Itoophiyaa lammii kiyya yoo jedhe hatattama rakkoo kana keessa akka nu baasu gaafanna. Dhimma ijoollee mana hidhaa keessa jiranii dhimma siyaasaatii oli. Ani amma akka mataa kiyyaatti baatii 8ffaa seenaan jira. Ani kan itti qabame Riyaadittiin qabame iddoo dalagaatiin qabanii. Achirraa na qabaniitiin mana hidhaa Xariiq Karji jedhamu keessatti nu hidhanii mana tokko keessatti gara nama 200 ho'iitiin nu hidhanii achi baatii tokko nu tosiisanii achirraa mana baadiyaa Riyaad mana hidhaa Haa'ir jedhamu nu geessanii mana san keessa bilbilli waan tokko wanti biraa ta'uti qubaallee seenatuuniin hin danda'amu uffata waan hundanuu raayatanii achitti baatii 4 nu hidhanii sana booda achirraa amma nu fidaniitiin Shumaayizii Jiddaa keessa baatii 3 jirraa jechuudha baatii 2 fi 3 akkas. Geenye jirra ammas keessa. Kanaaf namni tokko as keessatti yoo dhibame mana yaalaa nurraan geessanii isin yaala hin qabdan Itoophiyaan nuun jedhani. Maaliif akka kana ta'e nuuf gaafiidha. Kanaaf mootummaan maaf callisee nu ilaala. Nama nu birmatu dhabnee nu miidhama keessa jirra. Dararaa hedduu argaa jirra. Kabajaan mootummaan keenya yoo dhugama mootummaan keenya lammii biyya keenyaati yookiin lammii kiyya jedhe rakkoo kana keessaa hatattamaan akka nu baasee nu galchuu gaafanna. Embaasiin kaleessa fakkeenyaaf nyaata lagannee turre dhufee nu dubbisaniitiin turani wanti nu jedhan hin jiran mootummaarraa yoo wanti nu dhiibbaa godhaa jirra mootummaarratti yoo mootummaan akka isin galtanii wanti godhe nuti waan hunda hojjetaa jirra xumuraa jirra malee yeroo tokko waan addaa wanti isaan nun jedhan hin jiru. Sanuuyyuu nutti dhufanii nu laala nyaata lagannee askaraan tumamne kaleessa nyaata lagannee fakkeenyaaf yoo xiqqaate sa'a tokko ol harka gaaratti ol qabnee miila takkaan nu dhaabaa turan yoo xiqqaate sa'a tokko ol askarri jechuudha. Siree ganama lagannee misaa lagannee sana booda kan embaasiin nu dhufe eegamtumnee askarri waan hunda nu gaafatanii kalas yookaan nu fixa yookaan nu galcha carraa biraan qabnu kana booda uf jibbinee jirra erga jenneeni booda embaasiin dhufte akkas nuun jedhanii nu biraa deemanii jechuudha. Eeggadhaa yeroo nu geenye ni galtanii yoo mootummaan akka galtanii carraa haala isiniif mijeesse carraan keessa yoo ga'e numa
galtanii malee wanta biraa wanti nuyi jedhan tokko hin jiru. Nuti keessatti amma abdii kutannee maatii namni alaa gargaaru sababa nama keessa jiruutiin maatiin alaa rakkataa jirani. Nama ilmaan isaa irraa du'ee akka itti galee argu dhabee rakkatu jiru jira. Maatiin isaa akkasuma nama as keessatti irraa du'ee dararamaa jiru jira. Nama dhibame daa'ima umriin isaa illee hidhaaf hin geenyetu as nu keessa jira. Waan nama ajaa'ibu kan askaraan yeroo qabamutti sammuun isaa baqaqee miilli isaa miidhaan guddaan irra gahee miila isaa keessa sibiilatu jira. Waan kanaaf mootummaan haga yoomee keessatti nu laalaa nuti maaliif akka lammii biyya hin qabneetitti nuti qofti Itoophiyaanonni qoftee keessatti dararamna. Lammiileen biraa hundi dhufanii torbaan guyyaa 10 hin caalan asii ni galu. Nuti addatti maaltu asitti nu dararu jira wanti jedhu yeroo hunda gaafii ta'ee xiinsammuu keenya nu miidhamaa jira jechuudha amma. Nuti galuu barbaannaa yookaan waan jiru haala biraa akkas keessa baanee umrii keenya kanatti fayyadamnu haala biraa akka nu mijeessa yookaan ammoo akka gara biyya keenya nu galchan barbaanna. Kana booda biyya hambaa keessatti deebi'ullee barbaannu carraan kun jiila nu ta'ee jira. Dura yeroo dabrellee takka waan akkanaa agarre biyya kana namni numa dhufaa kabajaan gala bara kana keessa maaliif wanta akka nu mudate nuuf gaafiidha. Manuma yaalaa nu geessaallee jennee yoo gaafanne ni tumamna. Isin Itoophiyaadha yaalan qabdanii nu hin jedhani. Namni dibamee nama nurraa baasutti hin jiran. Nama fakkeenyaaf mana hidhaa kanatti miti mana hidhaa dura ture tokkotti nama nurratti du'e jira. Nurraa baasuu didanii reeffa isaallee nurraa baasuu didanii kan nurra oole jira. Waan nama gaddisiisu waan afaaniin dubbatan osoo hin taane waan dhugamatti baay'ee nama gaddisiisu haalli mana hidhaa kana keessatti nuti argaa jirruu fi duras argaa turre waan ammana jedhamee ni himamne. Usmaan Mahammadiin jedhama maqaan kiyya. Haalli amma kana nuti keessa jiru kun haala marraa hedduu rakkisaadhaa rakkamaa jirra. Yaani miidhamtoonni nuti Itoophiyaa qofaatu kan asirraa addaa keessaan jira. Namootaan keenya bakka hedduutti osoo as qofan taane hidhaa Suudi Arabiyaa keessa osoo yaadin jenne guutumaan guututti hedduu rakkachaa jirra. Bas mootummaan keenya nu haa galchuu maal jennee dubbanne nuti dhimma tokko isinitti hin qabnu mootummaa keessatti isin galchuu dide. Sanirraan haalaatu Itoophiyaan keessatti isin galchuu malee furmaata biraa tokkollee waan arganne irraa dubbannu hin qabnu jechuudha. Badiruun jedhama, Badiruun Seen jedhama. Mana hidhaa Shumee Jiddaa keessa jirra. Baay'ee tokko rakkataa jirra. Baay'ee tokko dararaa guddaa nurra jira. Nuti namni taasisee tokkosaa keenya nuuf fuudhaa jennee yoo nuti gaafannee nurraa hin fuudhanii hoggaa nurraa fuudhan immoo geessaniiti humnaan nurraa fuudhan nyaata dinnee nyaata laganneeti kan isaan nurraa fuudhanii hoggaa nyaata lagannee hoggaa nurraa fuudhanii nurraa geessaniiti sobanii nyaata ol naquu jedhaniiti geessanii hammaama keessatti naqanii uummata dhukkubsataa uummata fincaan irraa bu'uu hin dandeenye. Uummata dhukkubsatee achi gara tokkotti illee socho'uu hin dandeenye geessanii mana fincaanii keessatti hidhanii achi tiraadhaan dhukkaamsaa oolanii kan mana hakimaa takka hin geessine oolchanii halkan nutti deemsan. Haakima argattaniitti jennee hoggaa nuti gaafanne. Haakima argattaniitti jennee hoggaa nuti gaafanne haakima takka waan arganne hin qabnu achitti itumaayyuu dhukkuba dabalannee dhufne jedhan ammas mucaan takka fincaan irraa bu'uu didee guyyaa 3 taa'e itti deebisuu jennee hoggaa nuti kadhannu. Nuti kana mana hakimaa geessineen finnee nuun jedhan. Kan isaan geessan garuu hammaama keessa oolchanii dhufan mana marsee hin geessine. Waan akkasiiti kaleessa immoo deebinee biyya keenyatti nu galchaa jennee kadhannaan biyya keenyatti nu galchaa jennee gaafanne wanta takka hin jenne nyaata nyaannu jennee nyaata lagannaan ol seenanii boqottaa hin jirree nu saaxilanii miidhaa hin jirree nu saaxilanii jechuudha. Humnaan nyaata nutti naqanii humnaan nyaachisanii humni kan isaaniiti. Girgiddaa nu qabachiisanii miira takkaa nu dhaabanii akka hin taane nu goltaa oolanii. Kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoon har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan. YouTube irratti subscribe godhaa. Daawwadhaa. Like godhaa. waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa.